Sen akka abdiin isiin fuune viidiyoo kaleessa irratti mul'ate jechuudha. Viidiyoo irratti mul'atu gaaddiseen gonkumaa abdiin isii hin fuune. Maal jedhe viidiyoo san keessatti obboleeyyan kiyya wanni inni jedhee dubbate ani kun hin ajjeeftiyyuu booda yoo akkam taati jedhe isinii galee booda yoo akkam taati jedhe dhugaa isaati ka dhuguma isaati mee akkam taati intalli tun jechuudha. Yo boda fuudhee ka'ee booda hoo nasbe isallee baaftee nasbe ufillee baaftee takki nasbe ufii baafte takki nasbe isaa baafte. Ilmoo dhiiraa da'ee jira. Ilmoo dhiiraa waan da'eef abbaan manaa kiyyaa warqee qarshii Itoophiyaa 70 yookiin 80 yoo naambitiin akka nikaa kee ganna dhiisu jettee murteessite haadha warraa Jamal Hussein mucaa afaan Amaariffaatiin YouTube hojjetu mucaan suni Saudi keessatti illee hidhamee ture akkasuma Saudi keessa jirullee akka wanti isaa namni qabee akkasuma irratti hojjetaa ture mucaa jabaa amala qabees yaa rabbi dubartoonni mucaa akkanaa nu hiri dhiira akkanaa nu hiri jedhanii murteessan haati mana isaati warra isaa maal jette isinitti fakkaate ani yoo warqii naan bitini waan ilma da'ee fi maatiin isillee waan warqii isin bitini sirta qabbala hagasi dhiisu jedhanii ni ta'een beeku. Akkasuma waa'ee gaaddisee fi abdiin maaliif boo'ee maaltu isa boocise ka jedhu waliin laala jechuudha hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kana jechuudha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii warroonni haga ammaatiitti viidiyoo keenya laayik gootanii sheer gootanii hedduu takka galatooma baay'ee takka galatooma isiniin jechuu barbaada. Sababni illee hedduu takka ulfaadha uummata kee uummata jaalalaati baay'ee tokko isin galateeffadha. Ammallee jabaadhaaf sheer godha laayik godha isin jechuu barbaada. Egaa har'a wanti dubbachuu barbaannu dubartiin bultii gaarii qabdu, dubartiin abbaa manaa gaarii qabdu, dubartiin jireenya gaarii keessa jiraattu yeroo amma biyya keenya keessatti wanni hundu qaala'ee yeroo amma lolli jirutti har'a duuna bor duunaan beeynetti isiin immoo warqee uffattee zanaafataa jettee eessa deemuu hedde. Mucaan sun immoo mucaa yoo akkatti ilaalan baay'ee miskiina fakkaatti garuu mootuyyuu namoonni tokko dubartii jechuun dubartii dhiira cinaa dhaabbattu. Abbaan Jamal yoo warqee naambitiin yookiin immoo qarshii Itoophiyaa 80 yookiin 70 yoo warqee oriijinaala warqee naambitiin qarshii Itoophiyaa haqasi riyaal hasaba ka riyaal meeqa akka ta'u naambitiin ani yookiin nikaa keenarraa buusuu qaba waan dhiira deef na fakkaata akka isin jettutti waan dhiira deetteef warqee uffatu qabdi. Dhugaa dubbachuuf viidiyoo isaa tan yeroo hundanaan hordofa. Ijoollee warroota Amaariffaan hojjetan keessaa Jamal mucaa wallooti mucaa baay'ee miskiina afaan Oromootiin hojjetu malee Oromoo jechuuf isiniin jedhe isiniin galee haati warra isaa sun akkas jechuuf isinitti litti inni illee ni aare meeshaa guurrattee kaate waan isin ajaa'iburra meeshaa guurrattee hin deema kalaasaan nagahee yoo inni warqee naan bitiin jette akkamitti namni warqee boruu baaddu warqee hattuun sirraa fudhattu warqee borduutu biraa kaatu abbaa manaa kee akkasi jaalatu akkasi kabaju gurbaan sun jechuudha uffatuma kanaa jechuudha uffata yaraa ittiin bitu jechuun tala sanitti jechuudha. Gaafa durallee odoo shamarran hedduun isa jaalatu yeroo Saudi galillee isiisanii wallolee ka'ee ergasii isi madeeffate nama bari dhiira jechuun dhiira akkanaa kana shamarran ni duutiif jechuudha dhugaa dubbachuuf amma warqiidhaaf namni abbaa manaa gadhiisaa warqii naa bituu didee jedhee namni bakka ilma yoo dhalte maan rakkoo qaba sibicha dhalaa nama hedduutu dhala dachii hunda ilma dhala dubartii hunda ilma dhala maal jechuudha akkamitti warqii dhattee akkana qabatte bakka inni baay'ee itti garramii jechuudha. Dee akkamitti jedhee bakka ganna dhiiftu malee jechi isaa sun jechi sanirratti yeroo ammaa kana wallahi dubartii jechuun dubartii abbaa manaa ofii bira dhaabbattee dubartii abbaan manaa kiyya gaariidha jettee dubartii ilaala maal isinitti maroo kiyya dubartii jechuun dubartii akkanaati dubartii itti xaartee dubartii meeqa kamtu jira ambiiroo itti ijaartee itti galchiti meeshaa mana guuttee itti galchiti abbaa warraa fi isi warqee bituu dhabeef ilma dhalteef ilma isin bichaan hin dhalle jechuun baay'ee tokkotti nama garrama wallaahi isin ilma dhalteef ilma kiyyaa ana warqee bituu qaba yoo warqeen an bitiin jedhe deemi kaa akka qomaa toftee teettu agarginaa miti eessatti kabajaan akka anumti jechuudha Jamaal innan hawa yoo jedhe dhugaan seetan maaliif bakka baay'ee tokkotti bakka mana keessa beeka jireenya beeka hin hubata jechuun nama akka cisni ilaalee. Garuu dhiira walloon argatan shamarran hedduun dhiira wallooti dhoobatti dhabde maaliif dhiirota biraatiin gargar wallahi abbaan feeteyyuu aare abbaan feeteyyuu waan fedhe jedhi malee ijoolleen dhiirri walloo abbaa feeteyyuu gargar isaan jeena jechuudha dhugumatti uummata jirna walloo jechuun in argatan dubartiin isaanii moo itti qoosti dubartiin isaanii itti qoosti ijoolleen hedduun irra guddinni dubbatan malee dhiira walloo ni barbaada
dhugumatti namoota jecharraan deebine namoota hin kuunirraan namoota qabsurraan deebine keessa ijoollee wallooti jechuudha. Ijoollee walloo wanni walloo ciccimuudha. Isheen garuu kaadha ka Jamaal miskiina agartee irratti miskiinummaa akkasiin qabu gurbattiin qaruuteedha. Bultii beeka, bultii qabachuu beeka. Akkaataa itti sochoosan beeka, akkaataa itti deeman, akkaataa itti horatan beeka. Dubartiin immoo namoota akkana kana hin beektan amma intalli tun oduu akkuma jette san fixxilbatee baate ilma isaa lafa keettee baate dhaalaan irratti akka wal fixxu beektan dhibbatti irratti wal fixxi Jamaal irratti jechuudha. Maal Jamaal nama argamuu miti. Dhugaa nama argamuu miti. Jireenya mana isii keessatti akka viidiyoo argitanitti uffata mana keessaa akka uffata namni jiratutti jijjiiraaf jechuudha. Kana caalaa maal gooti? Warqin hin argama isa gargaartee hojii irratti isa cimsuu qabdi malee ara warqinaa bitee didee warqinaa bituu didee ganna dhiisii ani hin barbaadu yoo warqi isheen bitinillee maatiin isillee warqi isheen bitinillee obboleessa na fakkaata. Heera akka ta'e hin beeku. Gadi si haa dhiisu xirri jedhe deema gara feete. Abbaa feedhe fuudhaan dhimma. Akkamitti dubartiin maan bultii wallaalti. Isin jechuu barbaada asuma waa'ee gaaddiseetti yeroo deemnu gaaddiseen dhugumatti abdii miira hamaa keessa galchite abdii akkas gochuu irratti mucaan akka isin fuunetti oduu hubatte isin jechuu barbaada meeqooya maal isin jechuu barbaada obboleen kiyya gaaddiseen abdiin akka isin fuunetti hubatte natti tola. Dhugumatti maaliif hojjettanii dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaata. Isin jechuu barbaada yaa uummata kiyyaa gaaddisee waa'een isii baay'ee ulfaataadha baay'ee cimaadha baay'ee cimaa jechuun isin galee yaa uummata kiyya wallaahi ifama har'a qilleensa fudhachaa jiran iddoo takka namatti tola baay'ee tokko ala taa'e homtuun jiru ila haftaamee ta'ee taa'e isin jedha ala taa'e qilleensa fudhachaa raha fudhachaa jira. Akkas isin jechuu barbaada kanaaf obboleen kiyyaa wallahi waa'ee gaaddisee kan kaasu ta'e dhiira gaafa jaalattee kaatee deebitee amala kee jijjiiratte amala duraan qabdu san jijjiiratte dhiirri si wajjin hin jiraattu. Fakkeenyaaf gaaddiseen oduu abdiin si jaaladha jedhanii duratti amala bareedduu qabdi biraank irratti hojjetaa turti. Ijoolleen hedduu amala ishee jaalatanii fuudhi jechuun eegalanii gaafa inni si jaaladha jedhanii jaalala isii mul'ise hinaafatta qeetti jette kayaa akkee xilliqa. Why good? Najana fuudhu hedetteetiniin ufiyyuu jaalala isaa qabdu san balleessite. Maaliif hojjettan? Wallahi inni ulfaata. Ani bara nagarrama. Yaa joon obboleen kiyya namni gaafa nama jaalatu san caalaa amala bareeda baasa jennaan isin immoo amala faallaa baafte. Akkamitti amala faallaa baafte? Isatti akka isarratti waan hin taane hojjechuu isa qullaa viidiyoo waraabu isa akkuma feete godhu isa daddarbu isa akka yaa'anii jiraa miti silaa namni jaalala beeku silaa namni nama sanii jireenya boruutuuf itti yaadha jedhe akkas gochuun qabu gonkumaa maa inni akkam godhanni namni suni nama san argachuuf bu'aa bayii hedduu ce'ee amala isaan duraa yoo qabateellee amala san ofirraa lafa ka'e amala biraa fide. Akka inni minyootirraa abada minyoota hin argineef jaalala abdii banuu qabdi. Onni isaa abdii kennuu qabdi. Onni amma dheengadda viidiyoo san keessatti abdiin baay'ee na'ee jechuudha. Baay'ee na'ee hin bo'ee dhiirri waa jabaattee boochisa. Naasuudha. Intala tan hin beeka amala isaa. Amala isii hin beeka akka jaalattullee hin beeka. Tun oduu fuudhayyuu akkas na gooti jedhee dubbate. Dhiiruma gaafuma jaalala si gaafatuuf gaafa bultii hojii jaalatte amaloota kee duraanii lafa kaa'e amala biraa wajjin jiraadhu. Maaliif gaafa kanatti ati jireenya gaarii jiraatta. Jiruu bareedduu jiraatta. Jiruu raahaa qabdu jiraatta. Mush ol kaatee tumaan akkanumatti ol kaatee maal isiniin jedha. Amaloota garaagaraa amaloota cimaa inaafadha jettee inaafa isaatiif jaalala kana godha inaafa akkasni godha jaalala isaatti tokkana godha miti amala duraan qabdu sanuu lafa keessa obboleettiti amala haaraya baafta isin galee amala haaraya bakka isa wajjin jiruu gaarii jiraachuu bultii kee qabachuu malee akka amma deemtu kanatti akka amma teettu kanatti akka amma fiigdu kanatti akka amma danfaa qorraa walitti neetu kanatti jireenyi ni qorraa jechuu barbaada. Gaaddiseen amma abdii jaalala isii qabuuf fuutee bishaan qorraatti na itee qabbaneessiti.
amala duraan hin qabne fidee ittiin hayxe. Akkasii isin jechuu barbaada. Dhumarratti waa'ee haadha warra Jamaalii yoo itti deebine dhugumatti wantoota akkanarra darleef abbaan manaa keessan xiqqishoo qabaatee habaabota kittoo sibiita si jaalala qaba. Kabaja jaalattee jireenya kee gaarii si jalaachisu malee warqii laazimaa miti. Warqiin sin barbaachisu. Atuuyyuu isaaf warqi innuusiif warqi bakka namni wanni walirraa eegu namni sun nama akkamii akka ta'e nama kana cinaa dhaabbachuu nama kana gargaaru bakka guddaan ga'u malee akka ammaa kanatti kun hin jiru. Isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo keenya like gochuun share gochuu fi yaada keessan akkasuma barreessa. Namoonni gaaffii adda addaa qabaatan namoonni yaada qabaatan koomentii nu barreessa isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga video biraatti walitti deebinutti turtiin keessan.